Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka akkam jirtu hordoftoonni chaanaalii yuutuubii Barsiisaa Jamaal. Egaa har'aan tana barnoota addaatiin isiniif qabadhee dhiyaadhe. Innis barnoonni har'aan tana qabadhee isiniif dhufee barnoota baayoloojii kutaa saglaffaati. Egaa barnoonni baayoloojii kutaa saglaffaa kun maal of keessa qabata inni yoo ilaallu. Egaa jalqabatti kontentii yookiin qabiyyee barnoota baayoloojii kutaa saglaffaa mata dureewwan yookiin boqonnaa isaan inni of jalatti qabatu yoo ilaalle boqonnaan tokko yookiin yuunit 1 kontentii isaa jalatti yuunit 1 maal jedha introduction to biology kan jedhudha. Akkasuma introduction to biology jechuun baayoloojiin maali kan jedhu definitionii waa'ee baayoloojii irratti gadi fageenyaan kan qoratu waa'ee baayoloojii irratti ibsa kan kennu jechuudha. Akka seensaatti gadi fageenyaan illee osoo hin taane akka seensaatti waa'ee baayoloojii irratti ibsa kan kennu jechuudha. Akkasuma unit 1 yookiin boqonnaa 2 ammoo characteristic and classification of organism akkaataa amalootaa fi caasaawwan orgaanizimootaa irratti kan qoratudha boqonnaan 2 jechuudha. Gosoota orgaanizimootaa fi amaloota isaanii irratti kanneen gadi fageenyaan qoratu yookiin hubannoo kan kennu jechuudha boqonnaan 2 baayoloojiin kutaa saglaffaa. Akkasuma boqonnaan 3 yookiin unit 3 says cells. Cell gaafa jedhu cell is structural and functional unit of life kan jedhudha. Hiikkaan isaa seeliin bu'uura structural yookiin bu'uura caasaa lubbu qabeeyyii hundaati. Seelii jechuun bu'uura caasaa lubbu qabeeyyii hundaati. Waa'ee seelii irrattis ibsa kan kennudha jechuudha. Akkasuma reproduction jechuun ammoo wal hormaata. Waa'ee wal hormaataa irratti boqonnaan 4 kan qoratu waa'ee wal hormaataa yookiin reproduction irratti. Akkasuma boqonnaan 5 human health nutrition in the disease nyaata fayyaa namaa nyaata namaatii fi dhukkuboota nama qaban. Waa'ee namaa irratti waa'ee fayyaa namaa waa'ee nyaata namaa nyaatota namaaf barbaachisu fayyaan namaa maal akka ta'e dhukkuboota namoota irratti argaman waa'ee kanneen irratti kan boqonnaa 5 kana jalatti baratamu jechuudha. Boqonnaan 6 ammoo baayoloojiin kutaa saglaffaa ikkooloojii jedha. Ikkooloojiin kunis gosa saayinsii damee saayinsii uumamaa ta'ee waa'ee orgaanizimootaa fi hariiroo isaan naannoo isaaniitti wajjin qaban kan qoratudha jechuudha. Egaa mee har'aan tana akka seensaatti mee boqonnaa tokko introduction of biology kan jedhu jalatti mee waan takka haa ilaallu. Introduction to biology gaafa jedhu the definition of biology. Okay, key terms asitti key terms yookiin jecha ijoo jechuudha biology. Biology comes from two Greek words. Bios means life and logos means steady. Biology'n jecha qubee Giriikii lama yookiin jecha Giriikii lama irraa kan dhufe jecha afaan Giriikii lama irraa kan dhufe baayoloojii jecha jedhamu. Innis baayosii fi logos jecha jirra. Baayos jechuun afaan Giriikiitti life isa afaan Ingiliffaatiin jennu kan afaan Giriikiitiin maal jedhanii baayos jedhan. Akkasumallee logos afaan Giriikiitiin yeroo jennu nuti afaan Ingiliffaatiin steady jenna. Walumaa galatti baayoloojiin maali? Baayoloojiin waa'ee lubbu qabeeyyii kan qo'atu jechuudha. Baayoloojii gaafa jennu waa'ee lubbu qabeeyyii kan qo'atu jechuudha.
Biology is a scientific study of life or living things. Biology maali? Saayinsii damee saayinsii ta'ee kan waa'ee lubbuu qabeeyyii, waa'ee study of life and living things, jiruu fi jireenya lubbuu qabeeyyii kan qo'atu jechuudha. Living things. What does it mean to be alive? Okay, it seems very difficult to objectively define life in a simple sentences, but we recognize life mainly by common characteristics shared by living system. Okay, it seems very difficult to objectively define life in simple sentences. Jecha life yookiin jireenya jedhu kana jecha salphaadhaan ibsuun ni ulfaata yookiin jecha salphaadhaan kan ibsamu miti. But we recognize life mainly by common characteristics shared by living system. Akkaataa garagaraatti qoonnee living things are composed of one or more cells. Egaa living things are composed of one or more cells. Lubbuu qabeeyyiin yookiin wantoonni lubbuu qaban kun kanneen isaan irraa walitti qabaman seeliiwwan baay'ee irraa kanneen walitti ijaaramanidha. Egaa baayoloojiin kun waa'ee lubbuu kan qo'atu hogguu jennu waa'ee lubbuu yookiin lubbuu qabeeyyiin ammoo jecha salphaa tokkoon kan ibsamu miti. Garuu living things yookiin lubbuu qabeeyyiin kan isaan irraa lubbuu qabaatanii jiraatan jechoota seeliiwwan baay'ee irraa kan walitti qabamanidha. Are complex in the high ordered. Caasaawwan baay'ee wal xaxaa ta'ee fi highly ordered kan ta'edha. Can respond to stimuli, grow, reproduce. Egaa kan wal bakka buusuu fi guddachaa deemanii akkasittiin jijjiiramaa kan deemanidha. Transmit genetic information to their offspring. Akkaataawwan hormaata isaanii kan ilmoo godhachaa offspring gaafa jedhu sanyii of bakka buusaa kan dabran jechuudha. Can need the energy to accomplish work. Akkasuma jireenya isaanii kana xumuruudhaaf jireenya isaanii kana keessatti maal barbaachisaa? Energy to accomplish work. Hojii isaanii hojjechuudhaaf energy kan barbaachisudha jechuudha. Okay, can maintain relatively constant internal condition homeostasis are capable of evolutionary adaptation to the environment. Egaa walumaa galatti akkasuma dandeettii naannoo jiraatan sanii wajjin illee adaptationii kan uumuu danda'an ta'uu kan qabanidha. Akka kanaa jechuudha. What is scientific study kan jedhu biologists study about living things using scientific method that involves asking question, suggestion, possible answer and testing for the validity of the answer through experimentation. This scientific. Okay. Amma scientific study yogguu jedhu study waa'ee saayinsii waa'ee lubbu qabeeyyii kanarratti qoratu kunis maal barbaachisaa? Scientific methodii fayyadamuudhaan akkasuma gaaffii waan san irratti gaaffii qopheessuudhaan question, suggestion akkasumallee possible answer gaaffii qopheessanii jechuudha. Yaada gartee isa baasu
irratti xiyyeeffachuudhaan qorannoo yookiin teestii irratti godhaa jechuudha. Sunis kan akkaataa fudhatama qabaachuu danda'utti kan hojjetudha jechuudha. Egaa why do we study biology? Biology maaliif qoranna? Maaliif biology baranna? Tole, the scientific study follow the study of structures in the process that we can verify, observe, and measure, either directly or indirectly with help of tools and technology such as microscopy. Egaa yerootti waa'ee caasaawwan lubbu qabeeyyii kanaafaa yerootti qorannee addaan baafnutti akkaataa nuti ittiin addaan baafnu observe ilaaluudhaan meejar godhuudhaan yookiin akkaataa safaraatiin either directly akkaataa directidhaan kallattiidhaan yookiin indirectidhaanis kallattiin maleetiinis egaa meeshaawwan tools in the technology such as microscopy wantoota akka meeshaawwan akka microscopy fa'aa kanneen itti fayyadamuudhaan kan addaan baafnu. Okay, what is relationship does biology have with other field of natural science? Dameewwan barnoota saayinsii uumamaa wajjin hariiroo maalii qaba? Maaltu biolojiin barnoota saayinsii uumamaa kanneen biraa wajjin hariiroo maalii qaba? Okay, the study of biology is a point of merging information and tools from all natural science. For example, information about naturally occurring elements in living organisms, chemical bonding, molecules, acids, bases, and other related things can be studied using the tools in the principles of chemistry. Egaa barnoota akka keemistirii wajjin hariiroon inni qabu yoo ilaallu living organismiin lubbu qabeeyyiin kun chemical bondingiin akkasuma moolekiyuloonni asiidiiwwan beeziiwwan fi kanneen biraa wantoota saayinsii uumamaa keemistirii kanneen keemistiriin qoratu garuu gaheen inni wantoonni kun baayoloojii keessattis wantoota barbaachisoodha wantoota ittiin fayyadamnu waan wal gargaaran hariiroo waliin qabanii wantoota kanarratti hariiroo waliin qabaachuu isaaniitiin nutti agarsiisa moolekiyuulii boondingii irratti keemikaal boondingii irratti asiidii irratti maaliif bakka lachuutti waan argamuuf keemistirii wajjin hariiroo qabaachuu isaanii nu agarsiisa. Other sciences concept like conversion of radiant energy into organism molecules by photosynthesis. Egaa kanneen kana fakkaatan kun hundi isaaniitu hariiroo barnoonni biraatis akkasuma fiiziksiinis yoo fudhanne baayoloojiidhaan wajjin hariiroo kan qabaatudha. Kanaaf mee har'aaf asuma irratti haa dhaabnu yerootti aanutti irra caalaatti bal'isee kaniin isiniif ibsuta waan baayoloojii boqonnaa tokko irraa har'aan tana hanganuma qabadhe isinii dhufe har'aaf asuma irratti haa dhaabu waan hordoftaniif baay'ee galatoomaa nagaan naaf tura.